Waajjirri Public Service fi misooma qabeenya namaa magaalaa Adaamaa kenna tajaajilaa ilaalchisuun hojjettoota wiirtuu gaaddisa odaatiif leenjii kenne. Kaayyoon leenjichaa dandeettii raawwachiisummaa fi ijaarama hojjettootaa cimsuuf akka ta'e itti gaafatamaan waajjira Public Service fi misooma qabeenya namaa magaalichaa obbo Makuriyaa Dinquu ibsaniiru. Rakkoo bulchiisa gaarii keessoo gaafa jennu hojjetaan keenya bakkeen taa'ee ittiin tajaajiluu danda'u haala mijataa uumuudha. Bakki hundatti haalli mijateera. Gamoo kanarraa kaasnee sadarkaa aanaalee sadarkaa kutaa magaalaatti gaafa laallu haalli mijateera. Haalli mijachuun isaa kun maateriyaal yookaan immoo qosba hona nagar isa san haala mijataa uumuun keenya gahaa miti. Gamoo diiguun, gamoo sirreessuun inni qofti mataa isaatiin gahaa waan hin taanee fi humna namaatirratti sammuu namaatirratti hojjetanii sammuun nama gamoo diigame kana wajjiniin kan wal simu haala mijataa uumame kana keessatti achi keessatti sheep kan ta'e yookaan immoo kan of sirreesse yoo ta'e uummataaf tajaajila gahaa kennuu dandeenya. Kanarraa kaane leenjiin kun akka qophaa'u ta'eeti kan jiru. Keessattuu immoo bu'uurri keenya beenchimaarkiin kenna tajaajila keenya aanaalee waan ta'eef aanaaleenis leenjii argachuun dandeettii raawwachiisummaa keessan cimsuun baay'ee barbaachisaa ta'e waan argameef leenjiin kun qophaa'ee jira. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa kenniinsi tajaajila gaaddisa odaa walitti dhufeenya mootummaa fi hawaasa gidduu jiru cimsuu keessatti shoora olaanaa bahataa jiraachuu himan. Kenniinsi tajaajila riqicha mootummaa fi uummata walitti fidu. Kenniinsi tajaajilaa keenya gaafa tolu fudhatamummaa mootummaa, amantummaa mootummaa bal'achaati deema. Kenniinsi tajaajila keenya gaafa rakkoo godhatu garuu fudhatamummaa mootummaa, amantummaa mootummaa rakkoo godhate, fudhaa godhate. Kanaaf inni kun maaliin riqicha jechuudha. Riqicha mootummaa fi uummata walitti fidu. Kanaaf kenniinsi tajaajilaa kun immoo bu'uurri isaa akkuma paartiin keenya paartiin badhaadhinaa inni guddaan namarratti xiyyeeffatee hojjetu kenniinsa tajaajilaa kanaaf immoo bu'uurri humna namaati jechuudha. Ogeessonni kallattii mootummaan kaa'een tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa uummata biraan gahuu akka qaban dhaamaniiru. Madaallii leenjii waliigalaa keenya eega xumurreen boodatti maaltu nu barbaachisa? Humna raawwachiisummaa keenya jechuudha. Humni raawwachiisummaa keenya kan cimuu danda'u immoo leenjiidhaani. Leenjii kana boodatti humni nu gaafatu humna guddaadha waan ta'eef humna kanaaf immoo sirriitti of qopheessuun hundaa olitti murteessaadha. Hirmaattonni leenjichaa gama isaaniitiin leenjichi abbaa dhimmaa bifa ariitii fi qulqullina qabuun akka tajaajilaniif hubannoo cimsuu fi dubbatan. Leenjiin kun akkuma beekamu kan nama gam'oomsu waan ta'eef kan gara nama tokkotti fideetoo namoota tajaajila si'ataa kan kennu waan ta'eef baay'ee akkaataa har'a nuuf kennameen immoo baay'ee kan nama gammachiisu fuulduratti kan nama cimsuu fi baay'ee kan nama saffisaan akka uummata keenya tajaajilu kan nu godhuu danda'udha. Akka waliigalaatitti leenjiin guyyaa har'aa kenname kun leenjii baay'ee hubannoo guddaa nuuf kennee mana hojii keenyatti immoo gaafa deebine bu'aa guddaa ittiin argannudha jechuudha.